Ittiyaanne qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Ittiyaanne. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya qophii Ittiyaanne nagaa jirtu eeyyeen turtiin keessan bareedaadha jennee abdanna. Egaan qophiin Ittiyaanne kun miidhagee akka isin bira ga'uuf amma humna isaanii nutumsuun warri nu cina dhaabbatan Qananii Abbaa Carraa waajjirri isaanii magaalaa Mattuu akkasumas karaa toora miidiyaalee argachuu kan dandeessan mana maxxansaa FB kan baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee Salgan Iluu gara harka mirgaatti argamu. Kilinika giddu galeessaa keenyaa naannoo buufata fayyaa magaalaa Mattuu Maqadirree Ambaatti kan argamu akkasumas mana maxxansaa yoom kan magaalaa Mattuu naannoo hoteela seenaa maqa buufata fayyaa magaalaa Mattuu gara harka mirgaa meetira 10 irratti kan argamu guddifnee galateeffanna. Dhaabbileen biroos nu waliin akka hojjettan isin affeerra. Egaan dhaggeeffattoota keenya akkuma waadaa isiniif seenaa turre qophiileen keenya yaada dhaggeeffattoota keenya irratti hundaa'uun aangaalee isaa daddabaluun dhufee jira. Kanaafuu egaa hamma dhuma qophii keenyaatti yoo nu faana turtan qophiilee keenyarraa waan hedduu barachaa ittis bohaartu jennee abdan. Egaan akkuma duraa duuba qophii keenyaatiin har'a dhaangaan dabalame ni jira dhaggeeffattoota keenya. Jalqaba irratti dookumantarii qabna. Egaan akkuma beekamu torbanoota darban dhimma barreessuu irratti xiyyeeffannee qaamolee adda addaa affeeruun yaada isaanii isin biraan ga'aa turreerra. Qophii keenya har'aa adda kan taasisu immoo waayillan keenya bakkeewwan adda addaa deemanii waan taajjaban isin biraan ga'uuf qophaa'anii jiru. Maal kana qofaaree har'a asoosamas ni qabna. Isin raadiyoo keessan saaqadhaa gurra keessan qofaa nuuf ergisaa jenna. Qophii keenya har'aa isin keessummeessuun isin faana kanan turu ani Daraartuu Alamaayyootti. Amma kallattumaan qophii keenya har'aattan isin ceesisa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha har'as egaa akkuma beekamu Ittiyaanneen qabiyyeewwan isaa qabatee isiniif dhufee jira. Egaa har'a immoo istuudiyoodhaa baanee waan qopheeffannee qabna. Eessa jirra laata? Amma dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo amma magaalaa Mattuu keessa jirra. Yaada keessaniin nu faana kottaa. Egaan egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo torbanoota darban keessa waa'een sirna barreeffamaa keessumaayyuu dogoggora sirna barreeffamaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun qaamolee garaagaraa istuudiyootti affeerrannee yaada isaanii isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Marree akkuma beekamu magaalota Oromiyaa hedduu keessatti waa'een dogoggora barreeffamaa yommuu kaafnu waa'een barjaalee biraa hin hafu. Namoonni tokko tokko manneen maxxansaa biraa hanqinni akka jiru ni kaasu. Nutis manneen maxxansaa muraasa manneen maxxansa birootiif fakkeenya ta'u jennee yaadnu. Bira deemuun yaada isaanii isin biraan ga'uuf jalqaba irratti mana maxxansaa FB jirra. Ammallee hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Tole jalqaba irratti yommuu taatanii bakka hojii keessanitti afgaaffinu waliin taasisuu keessanii fi guddisnee maqaa dhaggeeffattoota keenyaa fi raadiyoo Hawaas xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6tiin guddisnee isin galateeffannaa. Dursa dhaggeeffattoota keenyaan wal bara. Tole maqaan koo Roomsaa Sanbatoon jedhama. Abbaa mana maxxansaa FB magaalaa Mattuu keessatti argamudha. Hojii maxxansaan hojjedhachaadha. Tole galatooma. Egaan seensa akka nuuf ta'uu fi waa'ee mana hojii keessanii yoom akka jalqabdan akkamitti akka jalqabdan gabaabinaan nuuf kaasuu yaalame. Tole mana maxxansaa jalqabuudhaaf hojiin koo hojii barsiisummaati. Hojii tajaajila waggaa 18 nama mana barumsaa barsiisee hoogganeedhas. Mana barumsaa keessa taa'eetuman yaada kana jalqabee hojii maxxansaa kana ergan jalqabee amma naannoo waggaa 9 ta'eera jechaadha. Ayyee fayyaa ta'a. Egaanis kanan jalqaba irratti mana maxxansaa keessan filadhe waajjiraaleen adda addaa maxxansaawwan adda addaaf isinitti akka ergan odeeffadheen ture. Sababni isaa maali? Egaa akkuma beekamu rakkooleen maxxansa barjaalee wal qabatee akkasumas sartifikeetota adda addaa barreessuu irratti qubeessuu irratti rakkootu jira akkuma biyyaatti jechuun ni danda'ama. Kanaaf iddoo biraarraa xinnoo gaariidha jedhanii waan amananiif gara kanatti erguun ni mul'ata jechuudha yeroo baay'ee. Ulfaadhaa gaaffiin koo gara biraatiin immoo manneen maxxansaa hedduun dogoggoraawwan waa barreessuun beekamu. Namootni mana maxxansa keessa hojjetan namoota sirnaan qubeessuu hin dandeenye jedhu. Isin biratti hoo akkami? Muuxannoo akkamiitu isin bira jira? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka waliigalaatti yoo ilaalle dhimma qubeessuu afaan Oromoo wal qabatee akka biyyaatti rakkoon jiraachuun isaa gaaffii hin qabu baay'ee. Jalqaba afaanichaa sirriitti beekuu si gaafata. Sirriitti qubeessuu irratti namni waa'ee barreeffama kanaa qubeessuu kana wal qabatee mana maxxansaa keessa hin jiru ta'ennaani rakkoon kun uumamuun isaa gaaffii hin qabu. Numa uumamaa jechaadha. Akka tasaa gaan barsiisaa ta'uu marraan kan ka'ee manneen barnootaa keessattis hojii kana baay'ee waan hojjetaa turree fi waan nu rakkisu miti jechaadha. Kanaaf amma dhibban waajjira mootummaa keessa ta'anillee sirriitti kan hin qubeessine konfidensii kan hin qabne baay'ee jira. Hojii kana irratti wanti argee nu sirreessi nu qaqqajeelchiitii akkasitti nu sirreessi jedhanii bifa maandeetii nutti kennanii itti gaafatamummaa hojichaallee sadarkaatti nutti kennuu ragaan hin jiraata jechaadha waajjiraalee tokko tokko keessatti. Akkasumas barjaalee manneen daldalaa tokko tokko irratti odeeffannoodhumaan iddoo kanatti qubeessa gaarii akka jiru walumarraa dhaga'uudhaan natti fakkaata gara kana fidu. Ifan yaadallee itti nagaafachuudhaan akkam yoo ta'e kamitti qubeessinu akkuma sirrii ta'etti ofii keessanii ilaalaati hojjedhaa haala isaanitti jedhanii itti gaafatamummaallee dabalataan kennantu mul'ata. Kanuma kanaan wal qabatee ganami walumarraa dhaga'ee barjaalee adda addaa akka nu hojjennuu fi carraallee nuu banee jira jechaadha garaagararraa. Ayyee galatooma. Inni biraan manneen maxxansaa waajjira aadaa fi turizimiitiin akka hoogganamantu ka'a. Tarii isaan qajeelfama yookiin deeggarsa akkamii isiniif taasisu? Egaa akka caasaatti waajjirri aadaa fi turizimii jira. Kanaan dura waggaa 3 fuuldura natti fakkaatan waamanii haala dhimma barreeffama barjaalee akka biyyaatti mul'achaa jiran kanarratti rakkoon kun furamuu qaba waan jedhuun leenjii yookaan hubannoo gabaabaa nu kennanii turanii. Innis barjaan kamillee utuu maxxanfameen dura barreeffamni isaa akka isaan bira dhaqee isaanii ilaalanii mirkaneessanii sanaan booda akka maxxanfamu nutti himanii turanii. Bu'uuruma sanaan manneen maxxansaa baay'een illee numtillee geggeessaa turre gidduutti immoo qaqqabbaneessanii hundumtuu garaagaraa isaa hojjechuu jalqabe jechaadha. Hordoffiin sababa itti fufiinsaan hin turree fi deebi'ee dogoggorri sun immoo itti fufee jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kana immoo waajjirri mootummaa dabalataan waajjirri koominikeeshinii mootummaa fi aadaa fi turizimiin immoo waliin ta'anii hojii jalqaban qabu. Amma akka magaalaa Mattuutti yoo fudhanne barjaaleen dijitaal ta'an malee barjaaleen sharaadhaan ta'an hin danda'amu waan jedhuuni dhorkamee jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee
amma barjaaleedhuma hojjetamanii dhufan sanallee akkamittiin akka hojjetamu wannoo nuu kennan hin jiru. Barjaaluma sassaabuu duwwaa ta'e eegsitti godhanii baballeessuu malee gara fuulduraatti immoo maal ta'a waan jedhu nu waamanii nu mariisisanii kallattii gara fuulduraallee wanti kaa'ame hin jiru. Egaa tarii gara fuulduraatti waan karoorfatanii jiraatan ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu xinnoolee ta'aniif. Amma mana baay'ee yoo ilaalte barjaan qabu. Namni ilaalee dhaqee itti tajaajilamuudhaa fi namni iddoo biraadhaa dhufu rakkoodha jechaadha. Kanaaf egaa waajjirri aadaa fi turizimiis waajjirri koominikeeshinii kunis dhimma kanatti xiyyeeffatee hojii koo ta'ee keessa galuun barbaachisaadha yaaduu qaba. Hayyee gaariidha. Dabalataan immoo manneen maxxansaa waanuma namootni barreeffatanii itti geessan maxxansu malee gulaaluu irratti dirqama akka hin qabnetti kan kaasantu jiru. Fakkeenyaaf unkaawwan adda addaa waajjiraaleen adda addaa itti geessan manneen maxxansaa immoo kallattumaan utuu dogoggora jiru hin ilaalin kan maxxansan ni jiru. Isin biratti hoo akkamii wanti kun? Egaa hojii biizinasii keessaa hojiin maxxansaa adda warra kaan irraa jechuudha. Bitteetuma gurguruudhaa waa walitti dabaltee waa gootee gurguruudhaa inni kuni sanarraa adda baay'ee. Utuu danda'ame namootni ogeessa ta'an namootni beekumsa qaban namootni yaada barreeffamaa tokko illee qindeessuu danda'an utuu achi mana maxxansaatti argamanii baay'ee gaarii ta'a yaada jedhuun qaban yookaan immoo namoota ga'umsa qaban qacaru. Kanarraa kanaaf amma yoo ilaalte waan meeqan sirreessaa walachaadha. Hojiin koo gara caalu waa sirreessuudha. Maaliif maxxanfamee yoo ba'ee sammuun keessa sitti hin tolu waanuma seera alaa ta'e tokko argita jechaadha. Hojii keessa galtee gaafa ilaaltu waan fokkisaa waan paabilikiitti ba'u miti qofaa makeellee waan ilaaluu hin dandeenye baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf hanqina abbaa dhimmaa biraa dhufu kana immoo mana maxxansaa keessatti namoonni ga'umsa qaban utuu jiraatanii dhimma kana furuu hin danda'u waan ta'eef manneen barnootaa manneen maxxansaallee utuu namoota ga'umsa qaban qacaratanii yaadeedhuun qaban. Tole egaa guddaa galatooma. Gaaffiin koo gara xumuraa irratti fideetan jira. Gabaabumatti rakkooleen dogoggora sirna barreeffamaa afaan Oromoo manneen maxxansaa keessatti akka hin furamne taasisan maal fa'i jettu? Achumaan immoo furmaanni isaa hoo maal jettu? Egaa akkuma nama dubbadhe rakkoon jiru hanqina namoota beekumsa dhimma kana irratti qaban. Yeroo baay'ee mana maxxansaa keessatti caramanii kan hojjetan barreessuudha, maxxansuudha. Barreessuuf maxxansuudha waan immoo hiikan qabu. Yeroo tokko abbaan dhimma yookaan kastamariin yaada fidee dhufa. Yaada kanayyuu ati gara inni barbaadetti waan qabatamaa gootee maxxansuufii sirra jira jechaadha. Yaada isaa baatee dhufa jechuudha. Yookaan yoo yaada ta'uu immoo baatee waanuma sitti fafakkaate waliin babarreesseetuma fidee dhufa waan sirrii hin taane. Egaa iddoo kanatti maandeetiin mana maxxansaa dhimma kana sirreessee waan paabilikiitti ba'u godhee ofii isaatii qajeelchee baasuun barbaachisaadha yaadaan. Sababiin isaa deemee mana maxxansaa sanas maqaa mana maxxansaa sanaa illee gaarii miti. Lammaffaa hanqinni afaanuma sana irratti illee dhiibbaa qaba. Isa kanaa fi manneen akkuma nama dubbadhee manneen maxxansaa nama gulaalulleetu qabaatanii gaariidha. Gulaalaa overtaayimiidhaan namoota beekumsa qaban dhimma kana irratti barnoota gahaa qaban jiru waan ta'eef gulaalsifachuudhaan isa booda maxxansiisuu illee hin danda'u waan jedhuun qaban. Tole guddaa ulfaadhaa mee utuun gaaffii koo hin golabiin dhaamsa yoo qabaatan dhaggeeffattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaan nu gaafame. Haa ta'u egaa hojii mana maxxansaa wal qabatee namni hojii biizinasii maxxansaatti gaafa galu jalqaba wanti maxxanfamu maali? Beekumsa afaaniin ala hin hojjetamu. Afaan kamiyyuu haa ta'u jechaadha. Afaan Oromoo duwwaa miti Amaariffas Ingiliffas haa ta'u namni yoo waan maxxansu tokko hawaasa biratti waan hiika qabudha. Hawaasa biratti ergaa waan dabarsudha. Dhalootaaf waan darbudha. Wanti dhalootaaf darbu kun immoo dogoggorra kan hin qabne ta'uutu irra jira. Isa kanaaf biizinasii makanaa namni yaadu yoo jiraate illee nama ogummaa waan kanaa qabu yoo ta'e caalaa filatamaadha yaadachuun qaba. Namoonni immoo itti galanii kanaan dura hojii guddaa keessa galanii jiranii namoota dhimma kanaan wal qabatan paartaayimiidhaan illee qacaranii
hojii mana isaanii qulqullina hojii mana isaanii dabaluudhaaf baay'ee isaan fayyada waan ta'eef dhimma kana utuu itti yaadanii yaadadhuun qaba. Galatooma. Guddaanaaf galatooma. Dhaggeeffattoota keenya ammallee nu faana jirtu jedheen abdadha. Abbaa qabeenya mana maxxansaa FB gaaffii keenya dhimmi afaan Oromoo dhimma kooti na lallata jettanii yeroo keessan qaalii aarsa taasisuun yaada keessan dhaggeeffattoota keenyaaf qooduu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddisnee isin galateeffanna. Manni maxxansa keessan jabaatee afaan keenya guddisuuf akka tattaafatullee dhaamsa keenya jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa ammaaf asuma irratti raawwata. Torban immoo ammas istiidiyoo irraa baanee bakka biraatti wal argina. Isin faana kanan ture ani Bukaarii Zaakirii hanga torbanitti nagaa fayyaan nuuf tura. Horaa bula. Walitti deebinee jirra kabajamtoota keenya jaallatamoo fi hordoftoota keenya. Egaan Bukaariin qophii bareedaa nu biraan ga'ee jira. Manneen maxxansaa biroon illee yoo hunda keessan bira ga'uu dadhabnellee muuxannoo keessanis ta'ee yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Akkasumas muuxannoo waliif qooddaniif afaan keenyaaf xiyyeeffannoo akka kennitan dhaamsa keenya har'aati. Dhaggeeffattoota keenya isinillee qophicharraa waan hedduu barattaniittu jennee abdan. Egaan qophiin itti yaadne kun miidhagee akka isin bira ga'uuf amma humna isaanii nu tumsuun warri nu cina dhaabbatan Qananii Abbaa Carraa waajjirri isaanii magaalaa Mattuu akkasumas karaa toora miidiyaalee argachuu kan dandeessan mana maxxansaa FB kan baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee Salgan Iluu gara harka mirgaatti argamu kilinika giddu galeessaa keenyaaf naannoo buufata fayyaa magaalaa Mattuu Maqa Dirree Ambaatti kan argamu akkasumas mana maxxansaa Yoom kan magaalaa Mattuu naannoo hoteela Seenaa Maqa buufata fayyaa magaalaa Mattuu gara harka mirgaa meetira 10 irratti kan argamu guddifnee galateeffanna. Dhaabbileen biroos nu waliin akka hojjettan isin afeerra. Egaan ammas qophiin keenya itti fufa. Kanatti aansee immoo asoosamatu isiniif dhiyaata. Ana wajjin walitti deebinee wal argina. Ammallee qophii keenya waliin turtii gaarii. Asoosama raadiyoo. Barreessaan Guutaa Dirbabaa. Seenessaan Abdii Gannatii. Kutaa tokkoffaa. Akka baraatti malee akka baranitti hin bulaniin mammaaksa Oromooti. Dur Oromoon kan baratu jalqaba abbaa fi haadha isaa irraati. Itti aansuun immoo ollaa akkasumas bakka jolootni sirna gadaatti adeemsifamaa turan yommuu ta'u, erga sirni gadaa laafaa dhufee as immoo bakkeewwan amantiileen hambaatti sagadaman walga'iiwwan mootummoota gonfoo fi kan ammayyaa akkasumas manneen barnootaa idilee irraa baratamaa as ka'uun isaanii yaadatama. Hedduminaan barkumeen dura manneen barnootaa idilee akka yeroo ammaa kan hin babal'anne yommuu ta'an, keessumattuu manneen barnootaa qophaa'insaa magaalota gurguddoo yookiin magaalota godinaalee qofa keessa turan ta'us namoonni yeroo sana karaa dheeraa fi
sa'aatii dheeraa deemanii barachaa turan. Hedduun isaanii yeroo ammaa bakka gurguddoos jiru. Barkumiyaas immoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'insi sadarkaa magaalota aanaalee Oromiyaatti illee babal'atee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa barattoonni manneen barnootaa naannoo isaaniitti argamanitti barachuu caalaa magaalota gurguddootti barachuuf jecha maatii isaanii baasifeemmuu saaxilan ni mul'ata. Boontuu fi Bashaatuun godina Iluu Abbaaboor aanaa Mattuu ganda Kamisee bakka Qabar jedhamutti dhalatan. Lamman isaanii kutaa tokkoffaatii hanga 8ffaatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Almaaz Buum jedhamutti daree tokkotti waliin barachaa kan turanidha. Lamman isaanii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa ba'uun sadarkaa irratti wal dorgomaa turan. Boontuun cufiinsa mana barnootaa yookiin ji'a waxabajjii irratti sadarkaa tokkoffaa yommuu baatu, Bashaatuun immoo sadarkaa lammaffaa baatee badhaasa fudhatu. Obbo Dhugaasaan abbaa Boontuuti. Hojiin isaa qonnaa fi horsiisa horii manaatiin ofii fi maatii isaa bulfata. Duraan jireenyi isaa qananii ture. Abbaan isaa Obbo Guloon warra guddaa jedhamee waamama ture. Qe'ee fi maasii Obbo Guloo yoo tokko tokkoon maqaa dhahan guyyaan tokko nama hin ga'u. Maasiin isaa midhaan gosa garaa garaan kan guutamedha. Xaafiin maasii isaarraa galu biyya kana soora. Boqqolloon, mishingaan, garbuun, baaqelaan, atarri, nugiin, bunni waqtiilee isaaniitti hin dhabaman. Qaloon horiin isaa irra dheedan magaalaa guddoo tokko ta'a. Oromoon horii isaa hin lakkaa'uyyuu malee horii Obbo Guloo tokko tokkoon lakkaa'u miti. Dallaa loowwan isaa keessa bulan lakkaa'uun iyyuu nama rakkisa ture. Manneen Obbo Guloo kaan citaan kaan qorqorroon hundeeffama magaalaa fakkaatanii ijaaramani. Gombisaa midhaanii manneen sanatti marsanii jiranii fi manneen adda baasuun nama rakkisa. Gombisaan hundi midhaan gosa garaa garaatiin guutamee ta'a. Fardoota, gaangoolii fi harrootni isaa qodoo ofii isaanii keessa kan bulan lakkoofsa hin qaban. Hooloonnii fi re'oonnis qoba qobaatti mana qabu. Gordommoo mana Obbo Guloo jala gaagurri jiru baay'inni isaa akkuma gurmuu kanniisaatti fannifamee ta'a. Mana jireenyaa Obbo Gulootti gaafa ol seenan utuu yeroo ammaatii akkuma masaraa Kumsaa Morodaa fi masaraa Abbaa Jifaar kaffaltiidhaan iyyuu namni ol seenee daawwatu carra qabeessa. Manni Obbo Guloo yayyaba mana Oromoo 5 kan guutedha. Kutaalee abbaa manaa fi haadha manaa, kutaalee ijoollee dhiiraa, kutaalee shamarran bulan, kutaa ibiddaa fi gorduuba kan qabudha. Mana isaa keessa wanti hin jirre mi'oota yookiin meeshaalee kanneen biyya hambaatii as seeni qofa yoo jedhan salphata. Baaxii yookiin isa afaan Amaaraatiin girgiddaa mana isaatti gaachana, igingilii, qoraadeen fannifamanii eeboo, shaanfoo, cookee, qottoon gosa gosaan baaxiitti toora isaanii eeggatanii hirkifamanii taa'u. Sireen irra ciisan siree teephaa mukni isaa miidhagfamee kan faayame, teessumni irra ta'an waddeessarraa soqomee kan hojjetame, waan itti nyaatan qorii fi gabateen mukarraa bareechamee kan miidhagfame, waan itti dhugan hadhooftuu gaafaa fi kottee horiirraa kan tolfamee fi kan itti nyaata bilcheessan supheerraa bocaa fi bifa adda addaatiin kan miidhagfametu argama. Kan hangammaatti ibsaman muraasayyuu nama qimaammateetu adda baase malee kanneen maqaa hin dhaamnetu caalaa baay'atu. Qabeenyi fi fixeensi tokkuma akka jedhan jireenya Obbo Guloo qananii gara kunaaniitti waan jijjiirame fakkaata. Jalqabumaa ijoolleen isaa kaan ajjeechaan kaan immoo dhukkubaan lubbuun darbite. Ijoollee isaa keessaa Obbo Dhugaasaa qofatu hafe. Obbo Guloonis qabeenya isaa kan dhaalu Obbo Dhugaasaa qofa. Kanaafuu Obbo Guloon akka Obbo Dhugaasaan niitii fuudhu taasise. Garuu Obbo Dhugaasaan yommuu sana nama umuriin isaa waggaa 16 waan ta'eef barnoota barachuu malee fuudha hin barbaadu ture. Ta'us Obbo Guloon dirqamaan Obbo Dhugaasaan akka fuudhu taasisee lafaa fi horii muraasas kennee fi akka inni mana bahu taasise.
obbo Dhugaasaanis akkuma fuudhee manaa baheen waggoottan 12 gidduutti ijoollee dhiiraa 4 fi durba 1 godhate. Qabeenyi obbo Guloo abaabilee isaarraa dhalootatti darbee bira gahee suutaan hir'achuu jalqabe. Akkuma jalqabuun horiin isaa kan duraan guyyaa guyyaatti dhaltu faallaa isaa guyyaa guyyaatti horii duute gara bakkeetti gotatuu ta'e. Kanniisni damma oomishtu harroota, fardoolee fi gaangee hidditee ajjeesuutti deebite. Qaagurri damma kennaa ture kanniisni horii fixnaan keessaa hari'amtee curree fi hamaaf mannee ta'e. Gombisaan duraan midhaan dalbii waggaadhaa waggaatti dabarsu amma mannee hantuutaa fi luuccuu ta'eera. Waaqni muka mammaaksaa nama hin godhin malee hunduu waa'ee nama sooramee hiyyoomee yemmuu kaasan abaluun Guloo ta'e jedhanii mammaaku. Egaa namootni waa'ee obbo Guloo beekan akkasumas tilmaamaan waa'ee isaanii ni seenessu. Namootni tilmaamaan waa'ee isaa ibsan obbo Guloon toshituu ture. Qeen toshituu immoo galgala bada. Kanaaf galgala keessatti dhufe jedhu. Kaan immoo obbo Guloon duraan jawwee qaba ture amma immoo jawwee isaatu jalaa du'e kanaaf hiyyoome jedhu. Namootni seenaa abaabilee obbo Guloo sirriitti beekan immoo abaabilee isaatu heera uumaa cabse. Cubbuu isaaniitu isaan bahe. Kan biroon immoo akaakayyuu isaa tabaare. Galgalli kee habaduu ittiin jedhe. Kaan immoo obbo Guloon jaarsummaa gaafa deemu haqa namaa dabsa ture. Abbaan isaa immoo jaarsummaa namaa hin taa'inii yoo teessu immoo dhugaa waaqaa fi namaa jallistee qeekoo fi qaccee koo akka hin balleessine jedhe akeekkachiise. Inni garuu gaafa namaa jaarsummaa taa'ullee loogii baay'isa. Kanaaf galgalli isaa bade jedhu. Kutaa lammaffaan torbee itti fuufa. Eeyyeen dhaggeeffattoota keenya hammallee nu waliin jirtu jennee abdanna. Egaan asoosama keenya har'aa kutaa tokkoffaa dhageenyee walitti deebine. Egaan waa'ee asoosamaa waan hedduu kaasuu baadhullee asoosamni amala diraamaa yookiin fiilmii ni qaba. Akkuma diraamaa yookiin fiilmii jalqabaa kaafnee hanga xumuraatti hin hordofnu yoo ta'e ergaa isaa guutummaan guututti hubachuu dhiisuu dandeenya. Akkasumas ergaa waliigalaa qofa utuu hin taane ergaawwan gaggabaaboo kutaalee hunda keessatti argamu malan illee hubachuu dhiisuu dandeenya. Kanaafuu asoosama keenya illee hanga xumuraatti hordofaa isiniin jenna. Egaan qophiin keenya ammallee hin xumuramne. Amma immoo dhaamsa dhaggeeffattoota karaalee aartii nuuf ergan isin biraan geenya. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Namicha tokkotu biyya alaatii dhufa faranjiidha. Faranjii kanaaf immoo nama tokkittiif Ingiliffaa hiikaaf. Sagantaan qabameeraaf faranjii kanaaf. Sagantaan qabameeraa fi iddoo tokkotti akka dubbatuuf namichi afaan Ingiliffaa beekee hiikuuf biyya keessa jiru kun hin oole rakkate gaafa san. Faranjichi sagantaan qabameeraa ta'ee achitti argame. Eenyu hiikuuf? Sabooddee dhumarratti namichi tokko jira hawaasuma sana keessa warra walitti qabaman sana keessa yaa'u yes of course namni jedhu wayii jira. Ingiliffa beeka se'anii isaan nuuf hiikun ni'an. Achi bahe namichis. Faranjichi sa'aatii tokko guutuu haasa'e. Namichi yes jedhu kunis sa'aatii tokko guutuu haasa'e. Namootatti baay'ee tole. Dhumarratti garuu namichi Ingiliffa beeku sun rakkatee oole dhufeetu dhiifama har'a sagantaan keessanii nafe miti sababa kootii fi hin dandeenye jedhee hawaasa dhiifama gaafate. Hawaasi koo nutti toleera mabalutu nuyi keeminaaf nee jedhan. Maalli Ingiliffa beektaa gaafate sayiikaa oole kanaan. Maal godhuree? Maal godhuree? Si'a meeqa sagantaa naa kennaa jennaan na dhowwatanii. Anis kan koon haasa'ee faranjichis kan haasa'ee jedhe.
Tole egaan dhaggeeffattoota keenya baacoo keenyarraa waa barattaniittis bohaartaniittu jennee yaadna. Isinis yoo walaloo baacoo of dubbiif kanneen kana fakkaatan qabaattan barreeffamaan yookaan sagalee keessan waraabuun akkasumas bilbilaan illee nuuf ergaa nuti immoo qilleensarra isiniif oolchina. Egaan namootni gama aartii irratti hojjedha jettanii nuuf barreessaa akkasumas nuuf bilbilaa turtan hirmaachuu dandeessu jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya har'aa xumuruuf jenna. Garuu sirba tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Jita borana wambaran jira ziyade no bekotu wala garra. Jita borana ziyade jira na yade no bekotu wala garra. Jita borana bilali marge. Jita borana badde sanjijige. Jita borana matakal hinkabu. Jita borana kanna bate muge. Jita borana ben ajerade. Jita borana moji dimugana. Jita borana chumbo betemo. Jita borana bematakal lagna. Ebantu nama grale sigamana. Matakal lagna jala la sorana. Jita borana ya tu bishan chunde. Jita borana tullu jalan gorte. Jita borana dubin gara gaba. Jita borana lappe jalan gorte. Jita borana gasa robe. Jita borana chaffe kenya file. Jita borana ormana manu. Jita borana olla rattanjile. Olla viduda kalla bagano. Olomo male ormana manano. Karawan parade mano gasanga sagari bule sanda bileko garasa botani deni arkayani nati dule anamu bae asule. Dirke fona pena ga situna wa mamola sanda bileko jalanu makena fola. Bukana gaya karobe yando titifu walgesa sanda bileko ome no fuda bemi alaya nasiba resa kamsa konsika kamsisa. Ananya tu nama nyatu otonya demeka nyata sanda bileko nadura gara hamata mulfana bunte nyata muda sabotu matata. Al sanda bebira borwal yana male harap albira. Al sanda bebira borwal yana male harap albira. Boropa sanda bebira boropa no pano sanda bebira anabisi gopa sanda bebira wali pawano sanda bebira danggap talpang kotu sanda bebira mucho chatu sana sanda bebira jole wambara sanda bebira sisi oftu kana sanda bebira shori robe aba bebira yodem temo
Sandaabee birraa bor wal yaanna malee har'a wal bira. Sandaabee birraa bor wal yaanna malee har'a wal bira. Boropaa sandaabee birraa boropaa sandaabee birraa anaafisi kofa sandaabee birraa kan walii fawwanoo sandaabee birraa dangaf talbaan qotuu sandaabee birraa mucho chaattu sanaa sandaabee birraa ijoolleen matakkal sandaabee birraa sissi ooftu kanaa sandaabee birraa shorii roobe abaabeen birraa yoo deemte moonafiin wal yaadaa turraa. Sirba Galaanaa Gaaromsaatti akka bohaartan abdii qabna. Egaan walumaa galatti qophiileen keenya irraa kana fakkaata ture. Egaan qophiin itti yaadne kun miidhagee akka isin bira ga'uuf amma humna isaanii nutumsuun warri nu cina dhaabbatan Qananii Abbaa Carraa waajjirri isaanii magaalaa Mattuu akkasumas karaa toora miidiyaalee argachuu kan dandeessan mana maxxansaa FB iluu gara harka mirgaatti argamu kilinika giddu galeessaa keenyaa naannoo buufata fayyaa magaalaa Mattuu Maqa Dirree Ambaatti yoom kan magaalaa Mattuu naannoo hoteela seenaa Maqa buufata fayyaa magaalaa Mattuu gara harka mirgaa meetira 10 irratti kan argamu guddifnee galateeffanna. Dhaabbileen biroos nu waliin akka hojjettan isin afeerra. Qophichaan gayyoonaatti keessummeessuun isin faana kanan ture ani Daraartuu Alamaayyooti. Torban qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo biroon hanga walitti deebinutti qophiilee biroo afaan waliin nagaan turaa horaa bulaa. Itti yaadne qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaadne.